hawaas Oromoo kutaa Washington magaalaa Seattle fi naannoo ishee jiraatan maraaf. Hawaasni Oromoo Seattle koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Seattletti adoolessa 24 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo qophii magaalaa Portland fi Vancouver sagantaa kanarratti akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Qophii kanarratti daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Muhammad Abdullash. Ulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaa. Ogeessa seeraa Dr. Awwal Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon 4351S Hoteeloo Street Seattle Washington. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. Kottaan haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'an. Ijaa fi gurra uummataa kan ta'e OMN haa deeggarru. Yaamicha uummata biyya keessaatiif owwaachuun malaa marii waloo taasisuun uummata bal'aaf sagalee haa taanu. Miidiyaa uummata bal'aa OMN'if tumsuun qabsoo Oromootiif tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Seattle, Washington, USA. Akan jirtu kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu idilee isinitti hima Ansraa Isabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaalleetti lafti horsiisee bultoota Karrayyuu humnaan fudhatamaa jira, horiin saamamaa jira, lubbuun namaatis darbaa jira jechuun rakkoo keessa jiran jiraattonni aanichaa iyyataa jiru. Gaara Gaalaa dugda Daalachaa Malkaa Jiloom gaara Cophaa fi qorqeen lafoota fudhataman keessa akka fakkeenyaatti kanneen kaafamanidha. Gabaasa BBC Muhammad Faantaalleetu qindeesse. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaalleetti lafti horsiisee bultoota Karrayyuu humnaan fudhatamaa jira, horiin saamamaa jira, lubbuun namaatis darbaa jira jechuun rakkoo keessa jiraachuu jiraattonni aanichaa iyyatan. Lafti aanichaa dhibbeentaa guddaan fudhatamuun horsiisee bultoota aanichaa yaaddeesseera. Aanaan Faantaallee gandoota 18 kan qabdu yoo ta'u, duulli babal'ifannaa lafaa kun haala amma deemaa jiru kanaan itti fufataanan gandoonni hedduun fuulduraaf maqaadhaan waamamuuf shakkisiisaa ta'uu horsiisee bultoonni ni himu. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaallee fi naannoo Amaaraa Aanaa Minjaar Shankoraa gidduutti lolli cimaan adeemsifamaa tureera, ammas hin dhaabbanne. Rakkoon naannolee lamaan gidduutti uumamu lafa dheedumsaa fi horsiisa beelladaa irratti qabamus bu'uurri isaa garuu lafa babal'ifannaadha jedhu jiraattonni Aanaa Faantaallee. Jiraataa naannichaa kan ta'e Ibraahim Roobaa lafti Oromoo Karrayyuu garmalee dhiibamuu kan jalqabe bara 2003 irraa eegaleetii jedha. Yaada BBC Afaan Oromootiif kenneen lafa amma naannoo Amaaraa wajjin irratti wal dhabnu kana sirriitti beekam jechuun asitti dhalatee guddachuu isaa simam. Gaara Gaalaa dugda Daalachaa Malkaa Jiloom gaara Cophaa fi daandii aspaaltii guddicha gara Jibuutii geessurra ammoo bakka qorkee jedhamu kan ganda Xuuxxuutii keessatti argamtu qabatanii jiru jedha. Daandii aspaaltii guddicha irrattis maqaa qorkee gara Awuraa godaanaatti jijjiiruun magaalaa godhatanii taappeellaa naannoo Amaaraa ta'uu ibsu irra dhaabanii manneen barnootaa fi waajjiraalee banachuu simam. Dargaggoon kun lafti Karrayyuu babal'ifannaadhaan fudhatame hangana kan jedhamee beekamu miti. Lafa jilaa kan Karrayyuu hundaatu fudhatame. Karrayyuun lafa isaa tiksuuf aarsaa kaffalaa jira jedhe. Duutiin namaatu amma nu biratti haaraa miti. Ganamaa galgala namni ni du'a. Uummanni Karrayyuu karaa hedduudhaan dhiibamaa jira jechuun dubbata dargaggoo Ibraahim Roobaa. Dabalataanis lafa weeraraan qabamu kanarrattis bifa qindaa'een dhalattoonni naannoo Amaaraa qubsiifamaa jiraachuu simeera. Aanuma kana jiraattota ganda dheebitii kan ta'e obbo Faantaallee bulgaagama isaaniitiin lolli daangaa naannoo Amaaraa wajjin jiru dhimma margaa fi bishaaniirraa gara daangaa babal'ifachuutti erga cehe tureera jedhan. Lafti Karrayyuu akka malee saamamaa jira.
humnaan fudhatanii qotatu horiin illee ni saamamam lubbuun namaa darbaa jiram haala ammaa kanaan itti fufnaan lafti karrayyuu kun guutummaatti fudhatamuunsaa waan oolu miti jedha rakkoon lafa oromoota karrayyuu kun hamma ulfaatana isaatiin uummanni oromoos ta'e mootummaan nuuf hubate hin jirus jedha obbo Fantaalleen aanaan Fantaallee kun ganda 18 qabdi uummanni oromoo ammoo bal'aadha waan aanaa Fantaallee kana namni nuuf hubataa hin jiru gama amaaraatiinis gama affaariinis daangarra jirra gara lamaaninuu lafa saamamaa jirra uummanni oromoollee qubanu qabaachuu qaba jedhan bara baraan isa bara darbe qabatan mirkaneeffatanii qotachaa baran ammoo haarayaatti achi as nu dhiibu waggaa waggaadhaan nutti siqama malee kan achi deebi'uun jiru jechuunis haala jiru ibsanii jiru BBC obeeffanne. Oduu biraatiin kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Jillee Dhumuggaatti kaadiroonni biltsiginnaa sababa hawaasni lola Tigraay irratti hirmaatu dideef maqaa Abaa Shanee jedhu itti moggaasuun doorsaa irraan gahaa jiru jedhame. Faayisaa Eliyaas garas bilbiloon waan qindeessite qabdi. Godina addaa saba Oromoo Walloo Aanaa Jillee Dhumuggaatti kaadiroonni biltsiginnaa sababa hawaasni lola Tigraay irratti hirmaatu dideef maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu itti moggaasuun doorsisaa irraan gahaa jiru. Sabboontoota Oromoo jajjaboo ta'an isin abaawoodha huccuu alaabaa abaawoo qabuu manaa qabdan akkasuma alaabaas manatti fanniftanii jirtu jechuun doorsisaa cimaatu irra gahaa jiraa jiru namoonni dhimmichatti dhiyeenyaan beekan gochi kaadireen biltsiginnaa Aanaa Jillee Dhumuggaa dabalatee akka guutuu godinichaatti uummata irratti raawwataa jirtu uummata dheekkamsiisee jira. Ummatni shira mootummaan maqaa adda addaatti moggaasuun addaan isaan qodee cabsuuf deemaa jiru kan hubate tokkummaa isaa jabeessuu akka qabus waliif dhaamanii jiru. Namoota lakkoofsaan hedduu ta'an maqaa abaawoo kanaan qabanii waajjira poolisiitiin alatti ukkaamsuun odeeffannoo ragaa qulqulluu ta'e qaama diinaatiif kennaa jirtu jechuun dararaa jiranii jaame. Gama biraatiin gargaarsi gama dhaabbilee namoomaatiin magaalaa Haxaayeetiif taasifamaa jiru shiraa kaadiree PP naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo kan of keessaa dhiibaa jiru ta'uu komatu jiraattonni godinichaa dhaabbileen gargaarsaa kunneen hojiilee ijaarsa manneen gubatanii kan eegalan yoo ta'u maqaa carraan isiniif hin baane jechuun Oromoota manaaf qabeenyi jalaa gubate gara duubaatti hambisaa jiru. Kana malees gargaarsa maallaqaa kan akka huccuu meeshaalee manaa midhaan nyaataa fi kan kana fakkaatan maqaa buqqaatotaatiin sassaabamee mana kuusaa meeshaalee garaagaraa keessa jiru bifa qaqqabeessa ta'een uummata bira gahaa hin jiru jechuun komatu jiraattonni godina Walloo. Odum wal qabateen Walloo Aanaa Harxummaa Fursee bakka Diimtuu Coqorsoo jedhamuun beekamutti hidhattoonni Amaaraa dhukaasa banuun dhagahame. Adoolessa 21 bara 2021 waaree booda humnoonni kunniin dhukaasa kan banan yoo ta'u sababuma kanaan qotee bulaan aanichaa tasgabbaa'ee hojii qonnaa isaa geggeeffachuu hin dandeenye jedhu kanneen haala garas ture Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himan. Dhukaasa baname kanaan namni meeqa akka madaa'ee fi du'e akkasumas qabeenyi saamame hangam akka ta'e wanti beekame hin jiru. Hidhattoonni kunniin yeroo irraa gara yeroo bakka jijjiirachuun dhukaasa banaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo keenya garsii hin gahanim. Kana dura maqaa araara buusuutiin kaadireen biltsiginnaa siyaasaa ofii geggeeffachuuf yaalanis poolisoonni naannoo Amaaraa ammallee dhukaasa dhaabuu hin dandeenye. Uummanni of dagachuu dhiisee wal quba qabaachuu akka qabus dhaamanii jiru. Maddeen keenya garsii odeeffannoo kana nuun gahanim. Gabaasni kan Faayisaa Eliyaas. Baha Oromiyaa godina Harargee bahaa fi lixaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti dargaggoonni dirqamaan akka gara leenjii waraanaatti deemaniif dabalootaa fi humnoonni tikaa mootummaatiin adamfamaa jiraachuun cimee itti fufeetii jira. Humnoonni kunneen iddoo tokko tokkotti yoo deemuuf fedhii hin qabaanne mallaqa kafaltanii hafuu dandeessu jechuun saamicha uummata irratti raawwachuu fi maqaa shanee jedhuun hawaasni jumlaan hidhamaa jiraachuu maddeen keenya naannicharraa OMN dubbisee ifoomsaniitii jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Baha Oromiyaa godina Harargee bahaa fi lixaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti dargaggoonni dirqamaan akka gara leenjii waraanaatti deemaniif dabalootaa fi humnoota tikaa mootummaatiin adamfamuun cimee itti fufee jira. Humnoonni kunneen iddoo tokko tokkotti yoo deemuuf fedhinnaa hin qabne maallaqa kafaltanii hafuu dandeessu jechuun saamicha uummata irratti raawwachuu fi maqaa shanee jedhuun hawaasni jumlaan hidhaatti guuramaa jiraachuu maddeen keenya naannicharraa OMN dubbise
ifoomsani. Aanaa Gooroo guutuu magaalaa Baroojaa fi Kaarramillee keessatti namoonni hedduun humnoota kanneeniin mana hidhaatti darbatamaa akka jiranii fi isaan keessaa namoonni umriin buleeyyii tahan maallaqa kaffaltan malee hin baatani. Dargaggoonni ammoo gara leenjii waraanaatti deemuu qabdu dinnaan umrii hidhamtu jaamaa akka jiran OMN odeeffatee jira. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Awwadaayitti namoota hojii hojjechuuf naannoo biroorraa dhufanii magaalattii keessa jiraatan dabalatee qeerroon magaalattii hedduun adamfamanii hidhamaa kan jiranii fi mana hidhaarraa baafamanii dirqamaan gara waraanaatti geeffamaa kan jiran ta'uu jiraataan naannichaa dubbatee jira. Aanaa Gooroo Muxii araddoota lama keessatti abbootiin araddaa sobanii rasaasa dhukkaasanii shaneetu dhukkaasan irratti bane jechuun humna waraanaa dabalataa yaammatanii hawaasa aanichaa jumlaan hidhaatti guuraa jiraachuu maddi keenya garasii tokko himee jira. Ayyee Aanaa Gooroo Muxii araddoota waltajjii jaalalaatii fi waajjirri lakkoofsa tokko jedhamu keessatti abbaan araddaa tokko gabbeetuma qawwee tokko shaneetu na dhufe jedhee eegana poolisii aanaatii fi kaadiree fi milishoota yaammatee ganda jumlaadhaan hidhaatti guuraa kan jiru ta'uu isaati. Araddaa waajjirri fi araddaa waltajjii jaalalaa keessatti namoota 93 hiisisee jira. Namoota 43 magaalaa aanaa sanii magaalaa Shulukkee jedhamtutti hidhanii jiranii jechuudha. Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo magaalaa Cirootti ammoo bulchiinsi aanichaa kaabinootaan namuu mataa mataatti namoota gara waraanaa deeman tokko tokko akka fiddan jechuun dirqama itti kennameen kaabinoonni manneen barnootaarra deemanii barattootaan hojii isiniif baafna mindaa guddaas ni argattu jechuun sobaan gara leenjii waraanaa akka deeman sossobaa jiru. Kaabineen hundinuu nama tokko akka fiddu. Ijoollee mana barnootaa hojii isin dhibannaa makalaachaa isin oofneefi maallaqa miltaa akkattanii jaaniifi namuu dirqamaatti kanname waajjirarraa nam tokko namu akka fiddu. Dirqamaan waan uummanni hin jaalanne ajaja kennu maqaa abaawoo shaneetiin namoota doorsisuu fi hidhuun gochaawwan wal fakkaataan akkanaa aanotaa fi magaalota Harargee bahaa kanneen akka aanaa Dirree Xayyaaraa, magaalaa Qarsaa, Dhangaggoo, Qobboo, Dadar, Laangee fi kanneen hafan biroo keessatti raawwatamaa jira. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hayyamni hojii marsariitii Addis Standard akka deebi'uuf murteessuu isaa beeksise. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa xalayaa dhimma Addis Standard waliin wal qabatee adoolessa 21 bara 2021 roobii kaleessaa barreessan dogongora darbee irratti wal hubachuun haaluma gaafii akkaataa seera biyyattiitiin hojjechuuf dhiyaateen dhorkiin hayyama hojii Addis Standard irra kaa'amee ture akka ka'uuf murteessinee jirra jedha. Bal'inni isaa kunootiin. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa hayyamni hojii barruu Addis Standard akka deebi'uuf murteessuu isaa beeksise. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa xalayaa dhimma Addis Standard wal qabatee adoolessa 21 bara 2021 roobii kaleessaa barreesseen dogongora darbee irratti wal hubachuun haaluma gaafii akkaataa seera biyyattiitiin hojjechuuf dhiyaateen hayyamni isaanii dhorkamee ture akka ka'uuf murteessinee jirra jedha. Torbee darbe keessa dambii miidiyaaleen Itoophiyaa ittiin bulan cabseen ejjennoo garee shoror keessaa TPLF tarkaanfachiisaa jira jedhamuun Addis Standard hayyamni hojii isaa jalaa ugguramee ture. Addis Standardin dhaabbata Jaakeen jedhamu jalatti toora yookaan onlaayinii irratti kan hojjetu yoo ta'u Jaakeen akkaataa seera miidiyaa Itoophiyaa haaratti caamsaa 28 bara 2013 heeyyama abbaa taayitaa Broadcasting Itoophiyaa irraa fudhachuun hundeessituu Jaakeenii fi Addis Standard Tsadaala Lammaa himteetii jirti. Jaakeen ministeera daldalaa jalatti akka dhaabbata dhuunfaatti galmaa'uun hojjechaa akka ture kan himtu Tsadaaleen Addis Standard ammoo akka miidiyaa onlaayiniitti abbaa taayitichaa irraa eeyyama fudhachuu himte. Xalayaan abbaa taayitaa Broadcasting Itoophiyaa irraa baatee akka jettutti marii gulaaltota miidiyichaa waliin taasifameen murtoon uggura hayyama miidiyichaa akka irra deebiin ilaallamu gaafatamuu ibsa. Gulaaltonni Addis Standard qaama kamirraayyuu bilisa hojjechaa jiraachuu fi gara fuulduraattis hojjechuuf abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaaf mirkaneessuu isaanii addeessa xalayaan kun. Hundeessituun Jaakeenii fi Addis Standard Tsadaala Lammaa murtoon abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa hayyama Addis Standard akka dhorkamu murteessee ture adeemsa seeraa kan eeggatee miti jechuun eerteetii jirti. Ukkaamsaan miidiyaalee irratti abbootii taayitaatiin raawwatamu akka dhaabbatus Addis Tsadaala Lammaa gaafatteetii jirti. Ugguramuu hayyama Addis Standard hordofee dhaabbileen idil addunyaa 4 gamtaa Awurooppaa kan mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ garee idil addunyaa gaazexeessitoota daangaa maleeyyii fi waldaan pireesii biyya alaa damee Afrikaa tarkaanfii fudhatame mormuun isaanii ni yaadatama.
sirni bilisiginaa ilmaan hiyyeessaa dirqamaan dirree waraanaatti oofaa akka jiru keessa beektonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Sirni bilisiginaa lola Tigraay keessatti erga mo'amee bahee fi loltoota 10,000 ajjeesiisee booda ammas ilmaan hiyyeessaa dirqamaan gara dirree waraanaatti bobbaasuuf ajaja haaraa dabarsuu isaa dhagahameetii jira. Gabaasa qindaa'e Muhammad Fantaalechoo dubbisa. mootummaan bilxiginnaa ilmaan hiyyeessaa dirqamaan dirree waraanaatti oofaa akka jiru keessa beektonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Mootummaan bilxiginnaa lola Tigraay keessatti erga mo'amee bahee fi loltoota 10,000 ajjeesee booda ammas ilmaan hiyyeessaa dirqamaan gara dirree waraanaatti bobbaasuuf ajaja haaraa dabarsuunsaa dhagahameetii jira. Lola kanaaf sarcaatota loltoota dargii dargaggoota fi milishoota gandaa walitti qabaa jiraachuu keessa beektotni sindicharraa hubachuun danda'ameera. Akka maddeen keessoo mootummaa kun Oromiyaa miidiyaa neetworkiif himanitti poolisoonni fi loltoonni raayyaa ittisa biyyaa bakka garaagaraatti harcanii jiran hanga adoolessa 16 bara 2013 akka lakkoofsa bashootaatti dirree waraanaa gahuu qabu jedhamu. Dirreen waraanaa kunis kaaban daangaa lafa waraanni Tigraay dhiheenya deebisee qabate kan raayyaa fi walloo kaabaa gidduu jiru yoo ta'u kaaba bahan ammoo adda waraanaa Affaar bakka waraanni bilxiginnaa guyyoota lama dura itti haleelameedha jedhu. lolli yeroo ammaa eegalaa jiru kun akkuma armaan duraan lola kaayyoo ifaa fi leenjii gahaa malee karoorfamaa jirudha kan jedhan maddeen keenya. Poolisii Oromiyaa fi milishaan hin duullu jedhanii didaa jiraachuus qondaalonni keessoo mootummaa maqaan isaanii akka tuqamu hin barbaanne Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Dabalataanis leenjii milishaa fi waraanatiif dargaggoota dirqamaan gandoota irraa walitti qabaa jiraachuu fi kunis ajaja ministeera nageenya irraa darbeen raawwatamaa jiraachuu kan eeran maddeen keenya. Uummanni Oromoo lola kaayyoo maleessa fi seeraan ala qabiyyee lafa Amaaraa deebisuu jedhu kana irratti hirmaachuun wareegama kaffaluu kan qabne jechuun gorsaniitiin jiru. Mootummaan bilxiginnaa waraana qabu Tigraay keessatti rukuchiisa jira. Kanneen hafanis hamilee loltummaa akka hin qabne gamaggamni taasifameen barameetra kan jedhan keessa beektonni qaawwa kana haguuguuf yeroo ammaa loltoota harcaatota mootummaa dargii fi milishoota gandaa walitti funaanee fixiinsaaf qopheessaa jiraachuun isaa yakka dhiifama hin qabne dhaloota irratti hojjechuudhas jedhaniitiin jiru. Lola naannoo Amaaraa maqaa iristii deebisuu jedhamu kanaan taasisaa jiru. Mootummoota Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee biyya keessaa fi alaan mormii jabaan isa mudataa akka jiru beekamaadha. Oduma walqabateen humni addaa poolisii Oromiyaa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun karaa Affaariin Tigraayitti duuleen loltoota Tigraayin rukutamuu miidiyaaleen gabaasaati jiru. Ajaansi France Press dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaa wabeeffachuun akka gabaasetti humnoonni waraanaa TPLF Affaar keessatti haleellaa raawwataniin humna addaa poolisii Oromiyaa bittimsanii jiru jedha. Haleellaa kanaaf mootummaan Affaarii fi mootummaan federaalaa TPLFif deebii kennaniitii jiru. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Humni addaa poolisii Oromiyaa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun karaa Affaariin Tigraayitti duulee loltoota Tigraay rukutamuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaati jiru. Ajaansi France Press dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaa wabeeffachuun akka gabaasetti humnoonni waraanaa TPLF Affaar keessatti haleellaa raawwataniin humna addaa poolisii Oromiyaa bittimsanii jiru. Sanbata darbe humnoonni mootummaa federaalaaf amanamoo ta'anii fi humnoonni TPLF naannoo Affaar keessatti wal haleeluu aangawoonni gama lamaanii himaatii jiru. Haleellaa daangaheedha jechuun ajaansi France Pressitti kan himee Geetaachoo Raddaa tarkaanficha kan fudhanne humnoonni kunniin Oromiyaatti akka deebi'an gochuu fi san gochuu dandeenya jirra jedheetii ture. Mootummaan naannoo Affaar humnoonni Tigraay hawaasa nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisan yoo jedhu dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa barruu fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen hooggantoota mootummaa Itoophiyaa waliin malee uummata Affaarii fi milishoota waliin lola hin qabnu jechuun nama nagaa hin miine jedhe. Akka BBC'n afaan Oromoo gabaasetti raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaan hariiroo hawaasaa Koloneel Geetnet Adaanee roobii darbee tajaajila oduu Itoophiyaaf ibsa kenneen waraana TPLF kan naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa magaalaa Qobboo keessa socho'u waliin lola geggeeffameen humnoonni TPLF barbadeeffamanii jiru jechuun ibse. Mootummaan federaalaa gama isaatiin humnoonni Tigraay naannoo Affaaritti haleellaa shororkeessummaa raawwachuun deeggarsa namoomaa ogguran jechuun ibse. Naannoo Affaar godina Afur aanaa Firaantisum Yaaloo jedhamu keessatti konkolaataan 189 kan midhaan nyaataa fi deeggarsa namoomaa baatanii deeman dhaabbachuu barreeffamni fuula Tiwiitara qulqulleessa ragaalee mootummaa federaalaa ni ibsa. Waraana naannoo Affaar aanaa Firaantisuu keessatti loltoota TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa humna addaa naannolee jidduutti adoolessa 17 bara 2021 irraa jalqabee adeemsifameen
aanota akka Gooliinaa, Awuuraa, Awoonaa Teeruu keessa namoonni 70,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu mootummaan naannichaa beeksiseetii jira. Mootummaan Affaarii fi mootummaan federaalaa humnoonni Tigraay haleellaa shororkeessummaa raawwachuun deeggarsa namoomaa yoo uguran horsiisee bultoota naannichaa irraa miidhaa dhaqqabsiisan jechuun himatu. Gareen TPLF ammoo naannoo Affaaritti hawaasa qulqulluu irratti osoo hin taane humnoota addaa naannolee irratti tarkaanfii fudhanne jechuun komii mootummaa federaalaa fi Affaar fudhatama dhabsiisa. Mootummaan naannoo Amaaraa kan duula babal'ifannaa lafaa kallattii garaagaraatiin adeemsisaa jiruu fi naannoo Tigraay wajjin wal waraanaa jiruun muudama haaraa laatu miidiyaaleen naannichaa ibsaniiti jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa Aganyaw Tashaagar Birgaader Jeneraal Tafarraa Maammoo ajajaa humna addaa naannichaa gochuun muudanii jiru jechuun Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniin gabaaseeti jira. Akka gabaasa Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitti pirezidaantiin naannichaa Aganyaw Tashaagar jeneraalotaa fi ajajoota waraanaa damee dhimma nageenyaa adda addaa naannichaa akka hooggananiif muudama kennuu gabaaseeti jira. Birgaader Jeneraal Tafarraa Maammoo malee jeneraaloonnii fi ajajoonni waraanaa muudaman eenyu fa'aa akka ta'an hin ibsamne. Birgaader Jeneraal Tafarraa Maammoo hamma ajjechaa pirezidaantii naannichaa fi qondaalota olaanoo kaan irratti waxabajjii bara 2019 raawwateen shakkamee qondaalota kaan 52 waliin to'annaa jala oolutti humna addaa naannichaa hoogganaatii ture. Muddee 19 bara 2019 ammoo himanni hundi Birgaader Jeneraal Tafarraa Maammoo, Koloneel Allabal Amaare, Koloneel Baamlaaq Tasfaa fi Komaander Geetnet Shifarraa irratti dhiyaate akka hafu murtaa'een himatichi akka adda citu abbaa alangaa naannichaan murtaa'uun isaa ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan bulchiinsa Joo Baayiden jalatti haleellaa qilleensarraa jalqabaa Somaaliyaa irratti geggeessite. USA'n kaaba Somaaliyaa naannoo Galkaayoo keessatti hidhattoota Alshabaab irratti kibxata darbee haleellaa qilleensarraa fudhatte. Dubbi himtuun humna ittisaa Chindi King USA'n humna waraanaa Somaaliyaa hidhattoota kanneeniin rukutamuu gargaaraa turte jette. Pirezidaantiin duraan USA Doonaald Tiraamp haleellaa Alshabaab irratti godhamaa ture cimsuun kan itti fufe yoo ta'u osoo aangoo isaa Baayidenitti hin dabarsin dura loltoota USA 700 ta'an Somaaliyaa keessaa akka bahan ajajeetii ture. Alshabaab irra caalaa kibbaa fi giddu galeessa Somaaliyaa to'annaa isaa jala oolfate. Ergasii yeroo baay'ee mootummaa UN'n deeggaru biyyicha bulchaa jiru irratti haleellaa geggeessaatii ture. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduun idilee har'aaf qabanne kana fakkaatan saraa sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi diitaraatiin Turuji Muhammad nafaana ture qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufu haa bulaa. Hawaasa Oromoon kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatilii fi naannoo ishee jiraatti mara. Hawaasni Oromoo Siyaatil koree deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun magaalaa Siyaatilitti adoolessa 24 bara 2021 waaree booda sa'aatii 2 eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo qophii magaalaa Poortlaand fi Vaankover sagantaa kanarratti akka hirmaattan affeeramtanii jirtu. Qophii kanarratti daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Muhammad Abbash, Ulaalaan muummee OMN Dajanee Guutamaa, ogeessa seeraa Dr. Awwal Aloo, Zaak Duubee fi akkasumas keessummoonni biroo ni argamu. Teessoon 4351S Hotel Lost Seattle Washington. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu ni dandeessu. Kottam haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon haa mari'an. Ijaa fi gurra uummataa kan ta'e OMN haa deeggarru. Yaamicha uummata biyya keessaatiif owwaachuun malaa marii waloo taasisuun uummata bal'aaf sagalee haa taanu. Miidiyaa uummata bal'aaf OMN'if tumsuun qabsoo Oromootiif tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Seattle, Washington, USA.